nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube channel kiyya akkasumas illee Facebook kiyya jala warri jirtan jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii kan jira galata waaqaa ta'u subscribe keessan like keessan comment keessan argachaa man jira nyaachaa jirachuudha ittiin furdachaa jira kunoo waziinaa tattaarachuudha xinnoo fi qorra kanas narraa ittisee jirachuudha baay'ee galatoomaa. Har'a garuu waan siireesii tokko siin gaafadhachuudha gaaffiidhasi yaadadhasi mariidhas jechuudha. Inni keessanillee akka dhaggeeffattan abdiin qabaa. Dhaggeeffattanillee akka yaada barreessitanis abdiin qabaa. Share akka walii gootanis illee abdiin qabachuudha. Innis maalidha? Nuun shamarran biyya Arabaa jechuudha. Biyya Arabaa kanarra kan jiraannu haga yoomittidha kan akkasitiin jiraannu. Haga yoomittidha yookaas haga bara kamittidha yookaan bara sakamii amma ji'a sakamitti amma guyyaa sakamittidha kan akkasitiin jiraannu jechuudha. Kan akka kanaan bifa kanaan jiraannu jechuudha. Yoo biyyatti galleetu heerumnaa jenne warri galee heerumeeyyuu heerumee kee deebi'aa jira. Inni kana si galee heerumee jalama jasadii taa'ee jafurjeshan illee taa'ee eeyyamni hanga ji'a jaatti kennamuu danda'a waan ta'eef ijaazan hanga ji'a jaatti hin kennama jaatee fi amma kanallee ture heerumee kee as deebi'a. Kanaafiyyuu yoo gallee heerumna jenne kun akkas galamee heerumamee achas deebi'ama yookaan immoo galamee heerumameeyyuu wanti biraanis jira jechuudha. Isaallee waan isinirraan hin ga'in irraanis hin ga'in jechuudha. Isa badaa sana garuu sirrii irratti mari'an jechuudha. Sirrii irratti maal goonaa yaada isinii dhiyeesse jechuudha. Ani dhugaadha yeroo hundumaa gaaffii kanatti ta'u yeroo hundumaa gaaffiidhuma natti ta'u jechuudha. Hanga bara yoomiitti kan biyya Arabaa kan hojjennu bifa kanaan kan jiraannu. Bifa akka nama hidhaa keessa jirutti kan jiraannu hanga yoomittidha. Yoo biyya galaniis as deebi'ama. Gallee yoo hojjenna jenne hojiillee uummattee maal yoo galtee hojjettee horeeyyuu warra jettanii fi galee yoo hojiin hojjedhaa hojiin uummadha jedhes wanti hojjetamu jiru. Biyya keenya immoo suma beektanidha. Waan hundumtuu numa dhidhiphata. Piroosesiisaallee baay'eedha. Cinqiinsaas baay'eedhatu kanan hojjedha jetteeti. Galanillee wanti hojjetamullee hin jirus bakka. Wanti hojjetamu akka kanan hojjedhatu jettee bitaa wanta namatti galudha. Galeen heerumaa yoo jetteesi warri kaan heerumanii ka'anii as deebi'u. Qubeellaa fa'aa godhatanii as deebi'u. Isaa booda immoo as deebi'an immoo rakkoo kan biraa keessa iyyuu galuuyyuuti. Heerumanii ka'anii as deebi'anii rakkoo biraa isaanirra ga'a. Galeen biyya taa'utti immoo akkamitti namni akkasitiin ta'a. Amma ani nama of bushuudha waan ta'eef nama ofiin of bushuu waan ta'eef maatii koorraa baheeraa of danda'eera jechuudha already. Kanaaf dur yeroon isaan bira jiru isaan anaaf itti gaafatamummaa qabaatu malee erga nan ofii kooti hojjechuu jalqabee itti gaafatamummaa isaanii ofirraa buusaniiru. Itoon amma galee of danda'ee jiraachuun qaban hojii mataa koo qabaachuun qabu kan gaa'ela dhaabbadhee mana qabaachuun qaba. Gaa'elli sun iyyuu hojiidhaan malee yoo hojjetan malee wal gargaaran malee Itoophiyaa keessa akkasitti jiraatamuu hin danda'amu. Biiliyeenariinuu itti ulfaatachuudha. Kanaafuu anis yoon hojjedhe malee namni abbaa manaa ta'us yoo hojjete malee of danda'anii jiraachuun ni ulfaata. Kanaaf galanii immoo hojiin hojjetamu immoo hin jirus biyya keenya keessa. Kanaafuu amma nuuf furmaanni maalidha? Deebiin keenya eenyudha? Yoo biyya galle as deebina. Yoo heerumne as deebina. Hojii jalqabanii ijoollee baay'een dhiisanii as deebi'u. Bakka kanaafiyyuu
Aga bara yoomiittidha haga waggaa meeqaatti kan biyya kana keessa akka ittiin jiraannu. Umurii keenya biyya kana keessatti dhumaa jira. Wanta namni tokko keessa darbu keessa darbaa hin jiru. Biyyi lafaa namaaf uumame malee namni biyya lafaa tajaajiluudhaaf hin uumamne. Biyyi lafaa kun namaaf uumame, dhala namaatiif uumame. Kanaafiyyuu jalqaba wanti hundumtuu erga uumamee raawwateetu wanti nama fayyadu hundumtuu namaaf jedhamee erga uumamee raawwatee namni dhumarratti uumame. Sababni isaa biyyi lafaa namaaf uumame jechuudha. Nama fayyadudha. Wanti hundumtuu wanti lafa kanarra jiru akka nama fayyaduuf uumame. Kanaaf dursa uumame akka namni itti fayyadamuuf namni immoo boodarra uumame. Garuu nuun jechuudha wanta dhalli namaa tokko keessa darbeetti fayyadamaa hin jirus argachaa hin jirus. Umurii keenya kanaan nuti amma wanta baay'ee toonu barbaachisuuti umuriin keenya darba. Wanta namni tokko adeemsa namni tokko umurii isaa faana adeemee umurii isaa keessatti darbu. Fakkeenyaaf fire age kan jedhamu jira. Fire age'n waggaa 18 fi 17 20 akkasii keessa jechuudha. Fire age keessatti wanta baay'eetu jira. Namoonni illee umurii dargaggummaa isaaniitti jechuudha wanta baay'ee godhanii keessa kan darban jira. Nuuni waan akkasii keessa hin dabarre. Ammas immoo dargaggummaa keessa jiraannee umurii dargaggummaattis wanta raawwatamu wanta arguudhaa malu bakka wanta hundumaa keessa darbaa hin jiru. Garuu dhudhaasuma teenya goluma keessa teenya maxbaa keessa teenya kiichinii keessa teenya hammaama keessa teenya kan maa jechuudha kan nuun kan keessa darbaa jirru jechuudha. Wanta dhalli namaa keessa darbutu hin taane wanta hin beekne jechuudha. Bakka wanta akkasii keessa darbaa jirra jechuudha. Nuun kan keessa darbinu jaalala keessatu hin taane bakka baanii gallee nutti tolee otoo hin taane kan keessa darbaa jirru jechuudha. Maxbaa keessa darbina, majlisa keessa darbina, hammaama keessa darbina jechuudha. Kanaan darbaa jirra umuriin keenya. Kanaafuu mee nu maal gochuu qabna jedhee yaada isinitti dhiyeessa. Yaada keessan barreessaa. Maal akka gochuudha qabnu jechuudha. Biyyatti gali yoo jettu ta'e an biyyatti galii maaliin hojjedha? Hojii mataa kee banadhu yoo jettani hojiin hojjetamu maali? Biyya keenya keessatti mee hojii maaltu hojjetamee jiraatama? Ijoollee baay'ee nama galanii waanuma ta'e banatanii waan ta'e banatanii jechuudha. Ijoollee baay'een galanii jechuudha hojii banatanii hojichi sun immoo isaanii ta'uu didee jechuudha. Wuxxeetamaa ta'uu dhiisanii akkanumaan namatti faa kennanii dhiisanii warra deebi'anii dhufanis jiru. Heerumas yaadanii heerumanii ka'anii dhiisanii echas warri dhufan jiru. Walii galteedhaanis kan dhufan jiru. Diiganii kan dhufanis jiru. Sijjamar takkaa heerum namaaf biyya Arabaatti deebi'ama. Eenyuun guddisuufidha? Takkaa hojjettee galtee ta'e bakka gahaa jiraate jiraachuu baates heerumamee achis deebi'amu ani hin deeggaru. Yoo biyyuu taanaan dhugaan sinii heerumamee achis biyya Arabaatti deebi'u hin deeggaru. Bakka kanaafuu mee nuun shamarran biyya Arabaa kun maal gochuu qabna? Asitti umuriin keenya dhumuurra, barri keenya dhumuurra, dargaggummaan keenya dhumuurra yoo maal goone biyya Arabaa kana ofirraati fixuu dandeenya jechuudha. Gaaffii isinitti dhiyeessee yaada keessan naa barreessaa. YouTube koo subscribe naa godhaa. Galatooma.